سري ماذا سنة بتاني ما إيه معلمي يا أتتا أباغيتي نو لا سمبر بايس إيه أنت تسوي معلمي أتي مال مش أكيد لا ifama naa godhaaje aaraa guddadha waan kanaafuu rakkoon tokko ilaa kana caalaa tamkeeti kakuu faana guddisi dhibeen jiru xaaqaan tokko hin jiru finneerraa bakka isinis galatoomaan nu jiraadha dhuftanii jireenyatti nu deebisuu keessaniif baay'ee isin galateeffanna maatiin kan guyyuma kana kanaaf barbaadamaa yaa'u Guys, gammachuun har'a gammade takkaa gammadeen beeku isuma dhugaa rabbii dubbachuudhaaf maashaallah tabaarakallah. Haati fayyoo kakuun jedha laal isa isaan achi kakuu faana guddise jedhaniituyyuu kakuu faana hin jedha. Haati fayyoo garuu beektudhuma akkamiiti dhugaa waaqayyo beektudhuma akkamiitiin jedhee waaqayyo eebbiseetuma ishiidhaa kennee haadha kana eebbiseetuma ishiidhaa kenneen jedhaa bara. Wayne waaqayyo sana eebbisu warri jireenya isaanii eebbifamu dhugaa hedduuta kan gammade. Nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota koo nagaan qaba galata rabbii bakka jirtanitti nageenyi rabbii isiniif haa baay'atu isiniin jedha hedduuta kan gammadee isiniin jira viidiyoo guyyaa kaleessaa fayyoon gellakkiste irratti hedduuta kan gammade innuma sanan ilaalee bergit እና ግን በቃ የሮድማን ነብይ ጓር በቹፋት ዳይማ ካይም ቤቱ ምትረ ባየና ማራኪሳው እንቱ እንደነው ጭዳ ዳይምቲ ነመት ቦቱ ጅራ ፈተሳኒ ማን ቱ ጅራ ካዋ ባየቱ ጅራ ኬሱ ማን ነመት ዱፋ የሮን እርገታሙ ጀቹ የሮድማን እርገታሙ ዱጋ ዋጋይ እና ከስንትን እንጀዳ ግን ሄዱ ተከገመዲ መነ ኬሰ ፊጌ ዋናን ተውና በሙጫሉ ማዩ ገቴ በወሊንቱ ነትነፍነ baay'ee tokkoon gammadee dhugaa rabbii jechuudha walitti deebi'u isaaniitii fi garuu amma kan yaadanatti ta'aa jiru eenyu isinitti fakkaate intalittii sana jechuudha. Hin baddee achumaan. Hin baddee achi as deebiteelee waan kana hin jenne bergit viidiyoo dhaggeeffachaatuma jirti garuu na viidiyoo bakka biraatti gallakkisaa jirti akka jirtu beekamaadha. Garuu gara biyyaa akka deemteellee argineetii jirra. meeshaa mana ishee keessaa mana ishee kan achi wallaggatti ijaartee hunda isaa argisiisatee turte. Maashaallah garuu manni ishee baay'ee bareeda argitanii jirtu. Manni ishee keessa jechuudha. Intalittiin ani gaafan itti yaadee jedhuyyuu waan kana keessa argatteetuma ishiin silaa xalli godhachuudha yookiin immoo butachuudha itti makamte malee waan sana keessa buute malee waan guutumaan guututti itti galte natti fakkaatu. Mi'a bitame sanas ofuma ishiitii maallaqa ishiitiin bichisiistee viidiyoo irraa waraabde akkas jettee malee waan inni biteef natti fakkaatu innillee achitti ishii simatee maal natti fakkaatu jechuudha wanti kun maaliif jidduu kana keessa akkanatti fakkaatu akka yaada kan kootitti jechuudha yoo tarii namoonni akkanan yaade kanatti yaadan jiraatanii jiraanumti mataan isaa fayyoodhuma jechuudha fayyoodhuma amma mee jecha isaa keessatti dhaggeeffattanii jirtu maal akka inni jedhe ormi inni alaa jedhe dhaggeeffatan jedhe abdiin qaba. Ormi inni alaa quba namatti qaba malee walitti nama deebisuudha inni nama yaadu tokko hin jiru. Garuu isin waan walitti nu deebistaniif galatoomaa jedheen argitaniirtu inna kana jechuun isaa maal jechuu isaatiin argitanii akka inni wal fayyoo kana yaaduma innaa sana yoo ishii giraarsaa ture ishii rakkisaa ture malee akka inni shira hamaa waan hamaa ishii irratti hin yaadin hin beekama jechuudha akkanumattuyyuu waan hamaa takka akka inni irratti hin yaadin anamma akka yaada kan kootitti tarii guyyaa biraa dhuftee raawwattee too mucaan sabboontuun jechuudha dubbachuu dandeessi sammuu keessanitti yaadaa waan kana tarii dhuftee raawwattee dubbachuu dandeessi jechuudha yookiin isatuu dubbii xanaxanee raawwatee akka fayyoon aartee gadi baatee dubbattuuf agam akka fayyoon jaalala isaaf qabdu sini galte agam akka fayyoon jaalala isaaf qabdu baruudhaaf jedhee raawwatee sabboontuu giddiidhaan ishee hojjisiise natti fakkaata jechuudha. Maaliifin isin viidiyoo lama moo viidiyoo takka kan isin hojjette viidiyoo lamarra caalaa viidiyoon isin hojjette waa'ee fayyoo waa'ee jiraate irratti viidiyoo lama natti fakkaata lama yookiin sadiidha. Ergasii garuu deebitee viidiyoon hojjan
akkuma isin argitan jechuudha. Ergasii yaada dhimma ishii, waa'ee jireenya ishii, waa'ee mana isii, waan kana dura hojjetteetii dabarte, maatii isii waraabdee gallakkisaatti turte malee waa'ee isaanii irrumaa dubbataatiin jirtu jechuudha. Waan duraan darbe, waan dugda duuba ishii waan hojjettee dabarte, waa'ee mana isii fa'aa argisiisatii turte akkuma argitanitti jechuudha. Soo kanaaf iyyuu ana kanatti fakkaatutti jiraadhumati iyyuu beekaa fayyoo amala fayyoo yookiin immoo fayyoon agam jaalala isaaf qabdu laaluudhaaf ishii hojjisiisee natti fakkaata. Ana kanatti fakkaatutti kana booda gadi baatee raawwattee sabboontuun ani rakkina hin qabu. Wanti inni kana godheefis isatu kana hojjedhu naan jedhe. Sababa kanatti illee hojjedhe malee ani dhimma biraa keessas waan ani gale hin jiru waan jettu natti fakkaata gadi baatee jechuudha. Akkanumatti natti mul'ate. Akkanumatti maaliifin haasaa jiraatirraa arguu dandeessu jechuudha isin. Haasaa jiraatirraa innaa inni haasa'u bakka haadha fayyootiin maal jechaanii ture argine haadha fayyootiin ageessaniirtu akkamitti akka inni itti haasa'aa ture. Garuu na azansiise immoo eenyu isinitti fakkaata? Eenyu isinitti fakkaata namni na azansiise? Baay'ee tokko imimmaan koo dhugaan hin boo'e jechuudha. Gaafa ishiin dhattee lukarratti gadi kuftee dhiifama jedhanii raawwatanii haati fayyoo geessanii fuudhanii itti kennanii ati bakka kana kakuu faana guddisi ilmoo keeti gaafa isaan jedhanii mucaa sana fuudhanii itti kennanii dhugaa garaan koo akkasitti nagaggara galee dhugaa rabbi yaa nama ilmoo qabu kan namni ilmoo qabu garaan qabu mee dhugaa waaqayyo namni ilmoo qabu garaan qabu dhugaa rabbi jechuudha. Garaan koo akkasitti falaqana jedhee mucaan gaafatti gadi jettee dhaqxee dhungattee bakka dhiifama naa godha yoo jettuun jechuudha. Garaadhuma koota akkasitti falaqana jedhee dhugaa rabbi jechuudha. Innaa mucaan kun na fidi hin jenneeni mucaan kun na dhali hin jenneeni hin beektu garuu nuti jechuudha ilmoo tana lafa kanarratti finnee raawwanne waan hin taane isii rangeessisne isii rakkisne jechuudha. Argitanii dhugaa wanti osoo hin yaadin osoo wanta takka ittiin tiniin jedhin dogoggoraanis ta'e haala kamiin iyyuu ta'u ilmoo gara biyya lafaa kanatti finnee raawwanne rakkisuu jechuun dhugaa dubbachuudhaaf baay'uma tokko hamaadha. Kanaaf rabbi waan akkasiillee nu haa baasu. Faayyoon barget mucaa sana akkamitti akkasiin godhattillee viidiyoo kana dura irra darbee tanaan kanan argu wanti dubbatame illee yoo jiraatan dhageenne kana durallee abbaa manaa qabaattee heerumteellee yookiin immoo dogoggoraan illee yookiin immoo maali akkamitti akkasiin mucaa kana argatte garuu hin beeknu. Haa ta'u malee mucaa argatteetii mucattiin immoo egaa haadha kooti jettee gara isiitti ufteetii jirti. Har'a ammoo egaa innis kunoo ilmoo kootiin gargar hin baasu ilmoodhuma kootiin wajjinan guddisaa barsiisaa jedheetii gaa dubbateetii jira. Maashaallah wallahi hedduu takka jechuudha hedduu takka nan gammade waaqayyo isaa eebbisuu jiraasi akka jaalala fayyoo qabu akkanattuu hin beekama. Durumaanuu inni ishii fattanuudhaaf jedhee raawwateeti waan akkasii godhe malee waan iccitii biraa keessa galannatti hin fakkaatu. Egaa sabboontunis amma gara Wallaggaa jirti waan ta'eef gaafa achi deebiteetii dhuftee niitoorkii gahaa argattetti waa tokkoyyuu nuun jetti wa'uu irraa dhageenya. Egaa hanga ishiin dhuftutti immoo isheen dhugaa jirtuun barra jechuudha malee jiraan sabboontuu faana reerishilii biraa qabaatanii natti hin fakkaatu jechuudha. Akkan odeeffannoo xiqqoo dhageettis waan akkasiitu jira waan ta'eef kanaafuu egaa kunoo innis gara manaatti deebi'eetii jira. Waan ittiin gara manaatti deebi'u barbaadee raawwatee waan kana uume malee durumaanuu waan akkasii keessa isiinis nama galu miti gaafan durumayyuu dubbataatiin hin ture jechuudha. Sabboontuun akkamitti waan akkanaa keessa galte akkamitti waan akkanaa gooti jedhee baay'uma tokko dubbataatiin hin ture. Garuu akka dubbichisaa dhugaa hin ta'in kunoo innis gara mana isaatti deebi'eetii jira. Akka tsatsatellee dubbateetii jira. Akka namni inni kun namni inni ormaa quba namatti qabee nama bira darbu akka namni walitti nama araarsu hin jirre akka inni kana dura araaramuu barbaadee raawwatee nama walitti isaan araarsu dhabe argitanii akkasitti jechuudha kan inni dubbataatii ture. Soo kanaafiyyuu egaa waan biraa keessa akka hin galin isa argisiisa jechuudha. Kun jechi kun yaanni kun akkasitti inni yaadee dubbatuun kun waan biraa keessa akka inni hin galin isa argisiisa jechuudha. Tilmaamuun nama hin dhibu. Soo sababa kana ta'eef waannan walaakin jechuudha kanas ta'u sanas ta'u waannan isaan araaramuu isaaniiti mucaa sanallee
waadaadhaan irraa fuudhee ilmoo kootiin gargar hin baasu akkuma kakuu fi mucaa isaa lammaffaa akkasitti nan guddisa nan barsiisa jedhee raawwatee waadaa galee egaa haati Fayyoo itti kennan jechuudha. Akka ilmoo isaatitti akka guddisu waadaa galeetii jira. Maashaallah hedduu takka nama gammachiisa. Baga Waaqayyo ishees Fayyoos gargaaree isas gargaaree walitti isaan deebisee ilmoo isaanii illee jidduu sanatti nageenya isaaniif buusee ilmoo isaanii illee akka seeran isaan guddifatan Rabbi isaan taasisee haadha keenya kanas immoo Waaqayyo isaan haa eebbisu bar jireenya isaanii haa eebbifamu. Odoo isaan achi jireenya isaanii gad lakkisanii makara hin jenne midhaan kootu rufa jiraa hin jenne horii kootu hin jenne maal hin jenne sa'aatii kanatti waa baay'ee nama barbaachisaa kuffisanii dhufanii